Likki ishee itti meetanii iddootti ishee galchaa jechuudha. Uummanni nagaan warroonni sammuun keessan banaa dhiifama naa godhaasin. Wallaahi warroonni sammuun keessan banaa dhiifama naa godhaa. Dhiifama guddaa isinirraa barbaade namoota gurguddaan na jalaraa isin qofti dhiifama naa godhaasin. Gadhee natti dhufte immoo ofirratti hin ilaaluun ofirraa deebisuu ofirraa gombisuun qabaa jechuudha. Ageessanitti miti alhamdulillahi jetteetu rabbiin galateeffatti. Mee rabbi isa kamidha kan wal loluu namaa fi addaan bahuu namaatti gammachuu qabu? Alhamdulillahi rabbil alamin jedhee kan rabbi kiyyan galateeffanne akkas galateeffadhu barbaadde. Hin qaanfattu oluma fudhatteetu isa abbaan kakuna lolee dhiifama jetteetu dhiifama nu gaafachuu qabda jennaanitu achi abbaatee alhamdulillahi jette biidoon irratti daladdeette rabbi har'as boris jechuudha kan galateeffamu rabbii tokkicha qofaadha jechuudha. Ilmi namaa addunyaa kanarraa hin galateeffamu jechuu. Ilmi namaa isa sirkaa nyaatee har'asi gatuudha jechuu. Kan galateeffamu kan hin galateeffachuu beekusi rabbi tokkicha bichaadha. Alhamdulillah. Ammallee jechuudha. Waan dhugaan kiyya naa baheefini waan ilmi namaa jechuudha dhugaa kiyya dhosseefi waan ilmi namaa dhugaa kiyya awwaaleefi rabbiin immoo dhugaa kiyya naa baasee rabbi kiyya galateeffadhe. Abbaa kakuullee galateeffadhe jechuudha. Maaliif jennaani akkuma jalqaba irratti argitan warroonni kaleessa dheengaddaa kaatanii jirtan waa'ee viidiyoo sana abbaa jalqaba viidiyoo dalagee fi abbaa deebisee riyaakshinii irratti godhee hundi keessan iyyuu hin beektu jechuudha. Otuu dhugaa argitanii otuu iji keessan arguu otuu gurri keessan dhaga'uu jechuudha dhugaa dabsitan warroota dhugaa dabsitanii rabbiin akka hojii keessanitti isiniif akaffalu jechuudha. Ani nama tokkollee na baaru, ani nama tokkollee lolu, ani nama tokkollee tuqu jechuudha. Kan inni itti kennadu rabbi tokkicha qofaadha jechuudha. Kan gatii namaa kaffalu rabbi tokkicha qofaadha jechuudha. Kanaafuu jennaani har'as ta'ee boris ta'ee ana waan na qeexxuu fi ana waan na arrabsituu fi hin qabdu jechuudha. Waggaa 8 miti waggaa 8 jetti koomentii jalatti illee afuuftuun waggaa kan biyya arabaa dalagee waggaa 7. Alhamdulillah waggaa 7 fi naannoo ji'a 3 ji'a 2 natti fakkaata. Amma na jedhe keessatti immoo ani akka kee miti gooftaako ani akka kee miti rabbiin nama milkeesse beektaa mana dhagaa ofii kooti bolokeetii mana bukkeetti hoomishiisee jechuudha maashina galchee jechuudha gimbanyaatti qaxaree jechuudha bolokeetii isa biyyi caccabsee iddoo biraarraa naqamteerraa gimbiirraa galuu Addis Ababaarraa bolokeetii bitanii gashanii aniin kee maashina bolokeetaa bitadheetanii ammallee kireessee jira maashina bolokeetaa sana jechuudha magaalaa keenya keessa mana biratti ashawwaadhaa fi simmintoodhaa fi dhagaa biteetanii siinoo biteetanii gilbit achicha hojjisiifadhe mana dhagaa isa maal kana fakkaatu kifilii 7 shaaworiin mana keessa meeshaa shaaworii hunda isaa guuttadhe akka mana arabaatti jechuudha. Mana isa maal kana fakkaatu ijaarradhe jechuudha. Meeshaan gashes mana koos Aashaa Tuubiitti ergeen jira. Meeshaa koo Aashaa Tuubiin naa gashee argitee jirtaa jechuudha. Meeshaa biraandii maal kana fakkaatu kassaala akka kee biyya arabaatti galee harkaan uffata miicanna beekta miti kassaala gashee argiteettaa jechuudha. Waa hundumaa remote ampuuliin abbaan remootiiti bartee bluutoosiidhaan hojjeta gaafa itti galuu isatti banee algaa kura ciise. Algaasa kuwaalitii maal kana fakkaatu jechuudha. Kan warroota sooressa shaqala mana madaamii keessaa biteedhu hin jedhanii jechuudha. Ani garuu rabbii kiyya na gargaaree na milkeessee naani waan hundumaa kana godhadhee maatii kiyya bashannansiisee jiraachisaa jira jechuudha. Haadha koo, obboleessa koo, obboleetti koo waa hunda koo bashannansiisee jiraachisuutti jira jechuudha. Kanaafi inni biyya ormaa waggaa 8 turte waggaa 8 akkana taate jettuufi jechuudha. Ani waggaa 7 taa'e. Waggaa 7 gidduutti immoo rabbiin na milkeesse hojjetadhe jechuudha. Ati hoo maal hojjetatte? Waggaa 2 biyya galtee deebite waggaa 2 immoo deebitee hojjetatte waggaa 4 teesse akkati biyya arabaa. YouTube makeerratti haasoftaan dhagee waggaa 4 taa'e galeen deebi'e jirtiti jettu sin dhagaa YouTube makeerraa durii ka'een si hordofa haadha amma si hordofa miti. Ati ijaarrattee mana ijaarrattee mana kiraayitti galtaa miti ati. Ati see mana ijaarrachuu dadhabdee jechuudha mana kiraayitti galtu miti. Ishee immoo masxaxabaachaa yaastee uffata masxaxabaatti miiccitu miti ati. Biyya laatti galtee masxaxabaa tokko achi geesse tokko achi gadi geesseetu uffatatti miicciti jechuudha. Ani isee miti jechuudha. Ani sabboontu maal jedhame seeteeti maqaan kiyya. Ani jechuudha intala sabaa intala boontu jechuudha. Intala of jijjiiruuf biyyaa baate of jijjiiraa jirtudha jechuudha. Akka kee galee deebee intiniirraa iyyuure sa'aatii 24
Sa'aatii 24 yuutuubii irraa iyyuu akka kee jechuudha. Ani mana kiyya jaarradhe fataa zanaa jedhee sarraatanyaa qaxaradhe mana kiyyatti sarraatanyaa 2-3 qaxaree yuutuuba korra hojjedha jechuudha. Galeetanii wanni taasise ta'e galee kushiinaa keessa seenee biddeen toshe seeteeti kushiinaan achumadha kan koo mana keessa jechuudha. Bakkee deemanii isa kushiinaa deemanii waxi beetii dudduubatti toshanii miti jechuudha kan koo haadhoo. Si akka kee mana kiraayitti galuun ni se utuu nama taateen ijaarrattuure afuuftuun akka keetiin jira seexana jinni naan jette jinniin akka keetiin jirti jinni gaafa baaftee deemtudha barate jinni gaafa baaftee deemtu jinni ishee luka lamaan deemtu jechuudha. Ishee akka keetii nama keessa teessee nama nyaattu jechuudha. Ani immoo dhugaadhuma kiyya sitti ma bar jinni seexana lakka itti jabaaftee laa jetti akka itti jabaaftee nama laalti bar akkanatti jabaaftee nama laalte jechuudha. Seexana jinnitti dhaati anaa miti jinni seexanni sii malee see ana sheeka bira oona geessan wanti na keessa hayyitu jirtu jechuudha. Rabbii kiyya qaba waan ta'eef rabbii kiyya na jiraachise waggaa 7 guutuu dhukkuba tokkoon qabu alhamdulillah hamma dhukkuba natti fidaarta dhukkuba mataa dhukkubbii jechuudha. Inaaffaa keetiin mortummaa keetiin si mortuu inaaftuudha ati inaaftuun akka keetii addunyaa kanarra jirta dheeyyuu yaadeen beekuun. Qaanfatti kun achi deebite sheexana jinni naan jettee utuu nama taate mana ijaarrattu namooti maasaatti 24 iyyaa olta yuutuubii irraa. Ansi booddee dhufetanii kuna waggaa meeqa waggaa 7 dalagadhe. Kaaniin biyya galuu dhiiste dullatti ati ijoolleen tokko immoo koomentii jala deemte. Dullattiin anaa miti umurii kiyya beektamoo. Yoon dullacha ta'es immoo ilmaan qaba abbaa haadha ilmaati bar. Jaarsallee qaba jaarsa san maal kana fakkaatu jechuudha. Jaarsi miidiyaa kanarraa bareedu jechuudha. Kan akka moodelistiitti artist eenyuudha joo maqaa san harkaa badhe joo. Maqaa san harkaa bade moodelisti fakkaata jechuudha jaarsi kiyya akka itti bareedu subhanallah. Oh my god. Wallahi laasim gaafan galu yoo tolidaa jedhee miidiyaa irra baasee san argisiisa. Wallahi gaafanni jechuudha. Achas baasee viidiyoo keessatti san argisiisu hin gaggabdu. Dhugaa rabbiitiin gaggabdu jechuun bareedina isaa hojjaasaa waa hunduma isaa achastiisaa jechuudha abbaa manaa kiyya. In argitu jechuun gaafan galu jechuun nama taraa wayii isinitti fakkaate kan abbaa manaatu qabaatte hin galti abbaa manaa hin qabdu malee abbaa manaa maalii qabdi abbaa mana isa maal kana fakkaatuun qaba ilma isa maal kana fakkaatuun qaba jechuun haadha ilmaa xiqqoo lafa kaatee natti buute kannaan jetti kan hin dalagachaa jiru akka keessan bakka keessa deeme bargarii nyaachuun dhiise akka keessan bakka keessa deeme shaarmuxuun dhiise mana madaamii keessa taa'ee dalagachaa rakkoo waggaa meeqa guutuu jechuudha. Waggaa meeqa guutuu otuun biddeen nyaatin waggaa 7 guutuu otuun biddeen hin nyaatin otuun qayywa xiibsii maarri nyaatin ruuzii koo bichaa nyaachaa jechuudha makaroonaa koo bichaa nyaachaa mana tokkicha keessa taa'ee dalagadhe akka keessan deeme bargarii nyaadhe dhiira sanaaf sana yaabuun dhiise kana barbaaddanii miti kana barbaaddan isin dubara miriixamtu shamara miriixamtu nama miriixamtu barbaaddu jechuudha miriixee kana barbaaddu jechuudha ani immoo akkasii hin danda'u abbaa manaa qaba kabaja qaba. Maatiin kiyya maatii kabajaati. Ani kabaja qaba dubartii guddoodha koo haadha dhiiraa jechuun. Umurii koo si beeka dullatti maarree. Suuraa koo sitti agarsiisu suuraa koo dhufee waggaa 2 gidditti suuraa koo asirratti ilaala. Suuraa koo ergiin dhufee waggaa 2 asitti footoo ka'e akka itti qalladhu. Isa ruuziin na afuufee rakkoo mana madaamii keessa dabarsuudhaaf of immoo ijaaruudhaaf xanqarradhee faashinii qayyaruu dhiisee uffatuma tokkoon har'as boris viidiyoo waraabu of jijjiiruufan of jijjiiraa jira akkoo of jijjiiraa miti kan mana dhagaa jaarradhee haadha raawu of jijjiiraa miti jijjiiramnaa miti amma karaatu hin banamne amma karaa banamu eegaara gaafan karaan banamee jedhu makiinaa manaa see bishaan kana fakkaattu. Makiinaa hojii jechuudha. Makiinaa hojii bitee, makiinaa uummataa bitee namatti kennee jechuudha. Asii immoo gaafa manaa ba'u makiinaa mana garaajii galee asiis barachaa jira makiinaa oofii jechuun sin argisiisa akka itti makiinaa oofu hiriyaa tokkotu guyyaa tokko boollangoo keessan harkaa lixxe makiinaan beektanii tasa harkaa baatee jechuudha. Asumaan hiriyaa kiyyaan beektu haadha cabsaatti ergee jennaan maraattee lammata si as biyya ormaa keessatti makiinaa ofii shaakalu si arganaan jettee naan dhiise gaafa makiinaa manaa see bishaan lagaa fakkaattu bitadhu in argitu jechuudha. Makiinaa manaa jechuudha. Makiinaa hojii bitachuuf hin jiraa jechuudha. Ji'a 5 booda na eegaa. Surprise! Ji'a 5 booda na eeggadha jechuudha. Maaliif jennaani hojiin mana madaamii ittiin seenaa dalaguun qabaa jechuudha. Seenaan ittiin dalaguu qaba hojiin mana madaamii kiyyaatiin jechuudha. Kumaan hin dalagu bar 1500 hin dalagu bar
2,500 dalaga mana madaamii keessa. Silazii ani taraa keessa miti jechuun warroota koomentii tokko ijoollee nagaa miti. Ijoolleen nagaa tokko isin kabajamaa galatooma isin nama hubattu bar dhugaa. Isin nama hubattu warri nama hubattan galatooma kan kana achi fayyoo kottu biyya arabaatti deebi'i. Isammoo dhuguman biyya arabaatti deebi'e hojjette maal al tokko yerootti yuutuubiin si jalaa gubate jechuudha waan nyaattuu fi waan dhudhu dhabdee biyya arabaatti hin deebi'atte maal hin deebitu ture maal la galshiana. Situ jedhe ana jedhe hin deebitu maal la galshiana waan na galchu qaba. Yeroo madaamii loltuu dhuftee ana irratti yaarii baate madaamii kiyya waggaa 6 guutuu mana tokkicha keessa wajjin jiraanne na loltu giftii koo mataa irratti na baatte madaamiin kiyya. Madaamiin kiyya utuu na jaallachuu baattee warqinaa bitti na jaallanna warqinaa bitti bar amala kootiif. Ani yoo namni na tuqe malee namatti hin tuquu jechuudha. Namni na tunnaan immoo ofirratti hin dhiisu. Maal lolna maaliin